nagaa racaaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunda keessatti isinii dhafaa wayyatu hordoftoota qixoo yuutuub jalatti kan argamuuf kan jirtan hunduma keessanii jirtu miti nagaa keessanii anis nagaa kootii galanni waaqayyo dhafaa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Ani kan hin jedhu warri wallottanii maalidha isiniin jechuun jaaladha. Oromoo lammiiwwan waliin lolinaa wal jajjabeessaa wal guddisaa malee isiniin jechuun jaaladha. Lammiiwwan biraa akkatti isaan wal guddisan akkatti isaan wal jabeessan akkatti isaan wal kaasan hin argitu miti isiniin jechuun jaaladha. Kun nu irraa hin eegamu isiniin jechuun jaaladha. Arrabni nuti ittiin dubbannu kuni of eeggannoo godhachuu qaba, hidhata godhachuu qaba, takaallaa godhachuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu wal gargaaraa wal jabeessaa wal guddisaan dhaamsa kooti tole kana osoo hin jechaa jiru jechuudha. Seenaa ajaa'ibaa seenaa baay'ee nama gaddisiisu tokko isinitti himuu barbaada jechuudha. Obboleessi tokko maal jedha isinitti fakkaate afaan amaariffaatiidhaanii fuulli isaas dhokatee jira jechuudha. Ani immoo sagalee isin dhageessisu immoo viidiyoo sirraa kutuu isin barbaanne ani bilbiluma kanaadhaanii kan inni viidiyoo waraabuu diitii godhu waan hunduma isaa kan bilbila tokkoon jechuudha. Hanga kana dura bilbila haarawaa hin qabu. Bilbila haarawaa immoo bitachuu waan dadhabee kan qaba jechuudha. Fuuldura kana jechuudha namni qabeenya isaa hin beeksifata mitiire ila sabpiraayisii addaan qaba jechuudha. Sabpiraayisii adda ijoollummaa kooti waan kaasee waan yaadaa ture tokko sabpiraayisii addaa tokkoon qaba jechuudha. Innis ji'a ja'affaa kana gaafa guyyaa 30 akka alaatti kan naaf xumuramu yaanii waggaa tokko keessatti kan xumure jechuudha. Isa kana isiniin jechuun jaaladha. Egaa namni immoo hojjete yeroo bu'aa firii argatu namatti tola waan ta'eef gaaf sana kuulii dibadheen chapstick dibadheen qinneedha isinii waraabadheen viidiyoo abdii guddaan qaba. Egaa haa ta'uyyuu malee jechuudha. Isa kana anan bilbiluma kanaan hojjechaa jira isiniin jedha. Gara oduu kootiitti yeroo darbu obboleessi kun abbaa qaba. Abbaan isaa immoo dhala biraa dhalchee alarraa qaba jechuudha. Yeroo alarraa qabutti dhalchee halarraa qaba jedhee waan nama beeksise tokkollee hin qabu, waan namatti hime tokkollee hin qabu. Garuu alatti gargaaraa alatti tiriitii gochaa kan ture mucayyoo sun barattee eebbifamtee hojjettuu baankii keessaa kan taate yoo taatu obboleessi kunis immoo mana baankii osoo deemaa jiru mana baankii dhumatti maamila isaa godhatee achuma mana baankii sana keessaa qarshii baafachuudhaan maal baaree osoo fayyadamu hiriyummaa yookiin immoo jaalala mucayyoo sana faana akka eegalanii obboleetti isaa faana jechuudha akka eegalan ni dubbata. Sana booddee egaa hiriyaa bara kanaa ni beektu jalqaba irratti osoo gaa'elli raawwateedhaan duratti akka wal quunnamanii waliin jiraatanii sana booddeedha gaa'elli jechuudha. Asaaddisuu jedhamu sana yookiin immoo haaromsa jedhamu sanatti yeroo baay'ee ni fayyadama namni jechuudha. Hundumtiyyuu amma waan akkasii ta'eera isiniin jechuun jaaladha. Sanarraatidhaan kan ka'e mucayyoon kun garaatti afa yookiin immoo ni baatti jechuudha. Sana booddee innis of keessaa baasis kaa'amaaf yoo wanti maatii faana wal barree hin jiru jedhamee yeroo dubbatamu dhossaatti haadha isaa sana dubartii sana wal quunnamsiisee haadha isaa barsiiseera abbaa isaa osoo hin taane jechuudha. Gaafa kana egaa haadha kanaa dubartii yookiin immoo obboleettiin mucaa kanaa wanti beektu hin jirtu. Akka obboleessa ishee taates waan beekanis hin qabanii sana gidduutti maaliif rakkoo abbaati waan ta'eef abbaatu alatti dhalchee obbolaawwan kana waliin barsiifne waan ta'eef obboleewwan kun haadha manaaf abbaa manaa ta'anii egaa mucaan immoo inni dhiiraa haadha isaa ishee barsiisee sana booddee marti yookiin immoo mul'in akka ta'uudhaaf qaxaroo yookiin guyyoonni qabatamanii dhiggifamee namoonni firoonni isaanii wawwamanii jiru jechuudha. Kana gidduutti dursitee mucayyoon osoo namoonni keessummoonni hin dhufin dura mucayyoon gara mana isaanii dhattee ulfa ji'a 3 garaadhaa qabdi jechuudha. Yeroo akkuma gammaatiinis dhufu akkuma namoonni dhufu waan ta'aniif jechuudha. Yeroo kanatti yeroo mana seentutti maal jettee waamti ennaa mana seentu abbaa isheetu mana jira. Mana abbaa isheetii dhattee ilma abbaa isheetiif ulfooftee jirti yookiin immoo obboleessa isheetiif ulfooftee jirti. Waan beektu hin qabdu. Mucaan sunis waan beeku hin qabu. Abbaan sunis waan beeku hin qabu. Ishiin garuu tokkicha abbaa jettee lafaan of dha'uu ishii qofan arge jedhe jechuudha. Sana booddee dhiigni dhangala'e jedhe. Yeroo dhiigni dhangala'utti atattamaan fuudhamee gara mana yaalaa akka geeffamtedha jechuudha.
du'aaf jireenya gidduu osoo jiraachaa jirtu egaa ulfi sun naasuudhaan irraa bahee akka jirudha. Sanaa booddee mucaan suni manaatti hin deemne jechuudha. Obboleessi kunis abbaanis guyyuma gaafa sanaa namoonni waamamaniiru mucayyoon kufteetti inni ishii dhangala'eera naasuu miti sayyuu abbaa itti waamte mucaan innumtiyyuu abbaa manaayyuu naheera naasuma sana keessa namoonni fuudhanii hospitaalaan seensisanii. Ani sanaa booddee bakka garaan seenus nan wallaalee na akka baqachuus nan dhaqee yeroo immootti yaadus immoo bira baqachuun nan barbaachisu bira dhaabbachuu qaba jedhee sanaa booddee ani gara isheetti deebi'ee hospitaala keessaa ishiinis guyyaa muraasa ciiste. Sanaa booddee gaafa baatu ani manatti hin deemne jedhee nan bahe manarraati nan badee haati koo qubaana barbaaddi ollaan qubaana barbaadu. Abbaan koos guyyaa sanadha kan inni manaa gadi bahee manaa bahee booddee manatti hin deebine. Kanaafiyyuu abbaan koo dogoggora guddaa hojjateera. Abbaan koo yakka guddaa hojjateera. Dhalchuun isaa akkuma jirutti jiraate ani dhalee yookiin immoo dhalchee alaa qaba jedhee waan maatiitti yookiin immoo waan ollaatti waan nama kamittiyyuu nuttis himee hin qabu. Osoo obboleetti qofanaa walla barsiiseera ta'ee obboleettiin koo kun carraa kana hin argattu turte. Anarra garuu manatti deebi'ee jira. Naannoo keessatti mataa koo gadi kumbifadheenanii rakkoo guddaa keessa jiraachaa jira. Gaazexeessitoonni kan jedha rakkoo guddaa keessa jiraachaa jira. Ija namaa ilaalaa hin jiru. Sammuun koos tokkollee nan hojjetu. Haalli koo hundumtiyyuu bitaa natti galee hojiin dura hojjedhus dadhabee jira. Abdii biyya lafaa kanaas kutadheera. Anis achis gaalatti seena jedhees yaada tokkos hin qabu. Ishiinis namummaa keessaa baateetti haala keessaa baateetti waan hunduma jireenya kam keessaayyuu baateetti baay'ee abdii kutannaa keessa jirti. Anis ishiinis kanaafiyyuu abbaan koo guyyaa gaafsanaatidha waan manatti deebi'ellee hin qabu. Bilbilli isaallee cufaadha. Dogoggora hojjateen abbaan keenyallee irraa bahee jira. Eessa akka inni jiru lafa inni jiru hin beeknu jedhe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani gaafa dhaggeeffadhu jechuudha baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Maaliidhaaf yeroo tokko namoonni kan hojii isaan hojjetanidhaan yeroo dhaloonni isaanii yookiin immoo ijoolleen isaanii itti miidhamanii ni argama jechuudha. Abbaan kun dhoksaatti kan isaanii dhala argatanii dhala immoo edda argatanii booddee alumatti kan isaan gargaaraa turanii alumatti kan waan hundumaa isaan gochaa turanii. Akkasumallee baratteellee eebbifamteellee hanga hojii argatteellee iddoo gaarii kana geessutteellee kuni dhala kooti jedhanii kuni mucaa kooti jedhanii waan beeksisan waan mul'isan tokkollee wanti isaanii qabanii hin jiru jechuudha. Egaa guyyaa dhumaa irratti guyyaa wal barumsaa edda ishiin baatteetti ta'ee osoo hin dahin dura maatiin wal baruu qabu. Sanaa booddee haalonni mijata jechuudhaani. Dubbatamee raawwatamee eddamoo dhufanii immoo gaafa immoo mana immoo seensisanii immoo jedhan immoo ishiin amaachii ishii kan ta'uu qabu horma kan ture abbaa ishii ta'e yeroo mul'atu dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Yeroo ammaa kana wanta akkasii ni baay'ata jechuudha. Yeroo itti firoonni wal jaalatan yeroo itti obboloonni wal jaalatanii anuma sanyii dhuma keessa zarii dhuma keessaa wanta akkasii obboleettii tokko mudatee jira jechuudha. Inni fi ishiin firadha gaafa waraqanni dhufee jedhu waraqanni gaafa deebi'ee jedhu jechuudha. Waraqanni akka deemu taasifame ishiin jaalatteetti baay'ee humnaa ol jaalattee turte jechuudha. Isaanii kana gidduutti miidhama guddaa ta'e miidhamtee akkan ta'e itti keessaa baatee amma garuu gaa'ela biraa qabattee jireenya biraa qabattee jirti jechuudha. Yeroo sana namni irraafti jedhee iyyaanne ture jechuudha. Amma baay'een isaanii waan akkasitti irra baay'atan ni kaan eessumaa fi inni kaan durbiidhaaf amma dhala argatu dirasitti jechuudha. Yeroo ammaa kana nuti wal qorachuu nannu ati sanyii eenyuuti ati zarii eenyuuti jennee wal qorachuu nannu calluma jedhameetu jaalalama jedhamuudhaani dhaloonni deema jechuudha. Garuu immoo miidhama guddaa qaba jechuudha. Kinoo haala kanaadhaan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaarraatiin kan ka'e gaazexaan sun immoo akkamitti akkati dibbirtii kana keessaa akkatti baatu akka maal akkati taatu hojii maaltu hojjetameetu kana hundumaa akkatti dagattu haala siif mijeessinaa si barsiisu
ati garuu boruudhaanii dargaggeessa kaleessa turte, dargaggeessa kaleessa yaaduu dandeessu, dargaggeessa kaleessa akka barbaadetti hojjechuu dandeessu taate hin mul'atta. Kanaafiyyuu abdiin kutateeni ishee faanas wal quunnamsiisi jedhanii jiru jechuudha. Innaa wanta akkanaa jira, waan akkanaa waaqayyo nu haa oolchu nu haa baasu isiniin jechuun jaalladha. Asumaanillee abbaanis ta'ee haatiis bakka icciitii wal gidduudhaa qabaachuu hin barbaachisu jechuudha. Yoo alatti illee dhalli dhalateerallee ta'ee akkas akkasiidhaanii dhalli dhalatee jira. Ishiinis qabdu yoo ta'e akkattiin dhala qabadhamee dursumatti wal beeksisuun gaariidha. Gaafa ijoolleen lamaanii akkasittidha waan hin taane keessa galan deebi'anii gaabbuu deebi'anii mana gallakkisuuni faayidaa tokkollee hin qabu waan ta'eef isiniin jechuun jaalladha. Asumaan immoo iddoo YouTube kana subscribe, like, iddoolee milikitii tokkodhaan na jabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa kee galuufan jira isiniin jechuun jaalladha. Kuma kee galuufan jira isiniin jedhaayi. Egaa hawwiin koo hawwii taatee jirti. Gara fuulduraatti isiniin jechuun jaalladha. Hin guddattee ture nan guddadha. Subscribe koos baay'ataa jechaan ture. Innaa mucayyoon tokko keessattuu subscribe 200 gaafan galee waan ishiin naan jette hin dagadhu siin jedhaan na jajjabeessiteetta dhugaa dubbachuudhaaf gara fuulduratti na oofteetta na guddisteetta siin jechuun jaalladha. Ani nama akkasii waan akkasii ani duba deebi'us miti, nama waan akkasiifis doolaadhu miti. An namoota ollaan irratti ba'anii wal abaaranii wal cuucessanii akkas naan jette akkana naan jette jedhaniiyyuu baay'isaa hin jaalladhu isiniin jechuun jaalladha. Kennaan galee sinifan eeyyamaa mucuqii godhate naa habaara isiniin jechuun jaalladha. Sababni isaa naa ilaaltanii naa hubattanii maal jettaniitu waan ta'eef mucuq godhate naa qaayyeessuusitti isiniin jechuun jaalladha. Maaliif naa habaartanii maaliif ani immoo na baaraamu isiniin jechuun jaalladhanillee ofii kottuu muka gogaan fakkaadha isin immoo na habaartanii mukaan kaan caaltuun ta'a kaasiniin jechuun jaalladha. Isa kanadha irraa waa barattu jedheenan irraa waa hubanna jedheenani waan baay'een irraa hubadhee isiniin jechuun jaalladhaan. Maaliif ani ganaa gaa'elatti hin seennani ganaa gaa'ela hin qabanne jaalalleen koo isa akka inni jiru hin beeku lafa inni jiru hin beeku. Kanarraatiin kan ta'e ati ilma eenyuuti? Zarii isaa amma 7 lakkaa'een zarii isaa 1 2 jedheen kana jedhinatti min jedhan anitti meen jechuudha. Karaa dhaqootillee irra caala yeroo baay'eetti karaa abbaarra beena malee karaa haadha namoonni yeroo baay'een beekan. Karaa haadha kootis bilbilaan gaafadheen waan hundumasaa zarii warra ebilshee kan jedhamu yookiin warra camarri ta'uu danda'a, warra gindoo, warra abeebee waan baay'eetu jira miti warra akkasiyyuu jedhama taananani nama sanatti mana 7 yoo ta'e warra akkasii keessa jira yoo ta'e ani niiruun sarii warra akkasii sana ta'e ani jechuudha. Kanaafiyyuu wal hubachiisaa jalqaba irratti wal haasofsiisaa sin jaalladhaa. Damma koo buchee koo tiruu koo sim dhabate onneen bakka lamatti ba'e nyaata dadhabee dhugaatii dadhabee karra jedhee dhiisaa ammasin dhiisaa isiniin jechuun jaalladhaa. Isa kanadhaa gaa'ii chaa'u nagaan.